bara 1960tti dhalatani. Barumsa isaanii hanga kutaa 5ffaa achuma mana barumsaa Sigimootti kan baratan yoo ta'u, osoo barumsa irra jiranii mootummaan Dargii dirqamaan gara adda waraanaa geesse. Naannoo Baalee, naannoo kaaba Itiyoophiyaa, Gondarii fi naannoo Tigraayitti leenjii fudhataa turani. Leenjiin isaaniis taankii waraanaa irratti ture. Turtii waggaa 2 booda eebbifamuun gara iddoo dhaloota isaaniitti deebi'ani. Sana booda mootummaan Dargii akka deebi'anii dhaqanuuf waamicha godheefi Jaalabaaniin waamicha Dargii finciluun jaalleewwan isaanii biroo waliin daldalaaf gara Harargee fi Dirree Dhawaa deddeebi'aa turani. Yeroon kun yeroo mootummaan Dargii kufee wayyaaneen biyya qabattu ture. Osuma kanaan jiranuu oduu qalbii isaa keessa jirtu tokko dhagahe. Innis qabsoon ABO yookaan adda bilisummaa Oromoo jalqabamuu dhagahe. Sana booda nama Falmataa jedhamu bira deemuun qabsoo ABO'tti makame. Jaalabaaniin leenjii waraanaa waan qabaniif bakka Xoor Hayilochi Mokonnonochi Kibab jedhamutti itti aanaa ajajaa mooraa sanaa tahanii waraana leenjisuu eegalani. Yeroo sanatti Jeneraal Waaqoo Guutuu, Huseen Bunee fi Kolonel Alamuu Qixxeessaa waliin akka turantu himama. Achirraa kahuun jaarraa abbaa gadaa bira deemee guyyaa 15f erga koorsii fudhatee gara Jimmaatti ergamuun magaalaa Jimmaatti waajjira banatani. Sana booda gara iddoo dhaloota isaanii Sigimoo fi Gaatraa deemuun ummata waliin marii godhaa turani. Aanaa Dhidheessaa, Dambii fi naannoo Toobbaa deemuun ummata kakaasaa turani. Osoo gara magaalaa Jimmaa fi aanaa Sigimoo Gaatraatti deddeebi'anii balaa konkolaataa isaan mudateen hospitaala Jimmaatti yaalamaa turani. Sana booda ummanni hin deemtu asumatti waraananuu ijaari jechuun qabe. Jaalabaaniin naannoo Atapparaatti kaampii waraanaa ijaaruun waraana leenjisuu eegalani. Yeroo kanatti Dagaadoneetiin wal qunnamaa turani. Karaa Gaatraatiin goota Dagaadonee, karaa Sigimootiin Jaalabaaniin waraana ijaaruun qabsootti seenani. Haaluma kanaan osoo naannoo Dhidheessaatii lafa muranii waraanni wayyaanee karaa hundaan itti bobba'e. Osoo diinaan wal falmanii dagaan rukutamee waraanni isaa facahe. Jaalabaaniin dagaan rukutamuu fi waraanni isaa faca'uu erga dhagahanii waraana isaanii facaasuun gara dagaatti qajeelani. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyutu walirraa hafaa jecha waraanni Jaalabaanii yeroo galli gahoo gahu waraana diinaatiin kokkee wal qabani. Achitti waraana wayyaanee ooraalii 2 daaraa godhanii nama 48 fixuun meeshaa irraa hiikkatanii qawwee 3 hiratanii. Goota qabaatiin abbaa jifaarii siifanii maqaa isaanii barii dagaadeenoo mamlatta yikkaade Jaalabaanii misbaa'uu shamsakii. Gama waraanaa ABO'tiin nama tokko qofatu du'e. Yeroo bakka dagaan jiru qaqqaban leenci Dagaadonee isuma rukutamee jiruun qawwee isaa qopheeffatee taaheetuma salaata qawwee isaa of bira kaawwatee tahaa ture. Maaloo dagaa osoo jiraattee ifa har'aa kana argite Rabbiin jannata isaa siif haa qoodu jenna. Jaalabaaniin waraana dagaa faca'e walitti qabuun diina irratti bobbaasuu eegalanii. Eega dagaan rukutame Sigimoo fi Gaatraa gidduu deemuun waraana qindeessanii lolchiisaa turani. Diinni yeroo karaa Gaatraatiin dadhabu karaa geeraa irra naanna'uun itti bobba'us naannoo mana barumsaa Sigimootti bakka diinni wal gahee jirutti boombii darbachuun diina 40 ol daaraa godhani. Waraanni ABO injifannoo isaa itti fufuun bakka adda addaatti diina waadaa turani. Naannoo Kattaa bakkee Bodacheetti Tigree 3 booji'uun 25 ol ajjeesuun haala itti gootummaa Oromoo uummatatti agarsiisaa turantu ture. Naannoo Atapparaatti lola cimaa gidduu diinaa fi Oromootti taheen diinni humna dabalataatiin waan dhufeef waraana jaraa jalaa facaasee humna jaraatii ol tahuun waraanni itti marsee harka kennadhaa jechuun Jaalabaanii fi jaalleen isaanii ajjeefnee duuna malee harka hin kennannu jechuun boombii itti darbatanii. Loltuu gara diinaa irraa nama 4 erga wareeganii booda
jaala isaanii kan jaalnabaanii waliin ajajaa waraanaa ture namni maqaan isaa Kariimuu Dambii jedhamu biraa wareegame. Sana booda jaalnabaaniinis miila irra rasaasaan waan rukutamaniif kara mana isaanii galuu hin dandeenye. Bosona keessa erga bulanii booda namni birmatee fi gara mana isaaniitti galche. Lola guyyaa sanaatiin jaalleewwan jajjaboon biraa wareegamanii gootoowwan qaxalee jajjaboo yeroo sanaa keessaa muraasni kan akka Muhammad Awwal Abdurrahman dhalataa Gommaa, Anwar Abbaa Jihaad dhalataa Toobbaa, Kariimuu Dambii, Hawwii Shamsuddin, obboleessa Misbaahuu Shamsuddin, Giddii Roobaa, Mammasaanii Daahud, Zallaqaa Sigimoo, Shebadiruu Yaasin isaan muraasa turani. Goota qabaatiin abbaa jifaarii siifanii maqaa isaanii barii dagaadeenoo Muhammad Tayyib Qaadir jaalnabaanii Misbaahuu Shamsuddin abbaa homaa gootota ciccimoo dhaabaniidhaaf Zallaqaa Sigimoo Giddii Roobaa leenca fakkii namaa sooressa goota kibootamoo. Egaan diinni humna dabalataa Eertiraa irraa dabalachuun ilmaan Oromoo lafarraa daguugaa turte. Waraanni wayyaanee naannoo Sigimoo fi Gaatraa keessa 15,000 oltu turte. Maali ga'a humni waraana Oromoo laaffachaa gootawwan ajjeefamaa kanneen achi buuteen balleeffamaa dhufuun qabsoon abaa'oo gara adda cituu biyyaa ba'uu kaan ammoo mana hidhaa zuwaay jireenya idilee taasifatanii. Jaalnabaaniin lola naannoo Atapparaatti adeemsifameen miilli isaanii rukutamuun bosona keessa erga bulanii uummanni birmatee fi fuudhee gara manaatti gale. Sana booda xiqqoo erga wayyaahee gara Finfinnee deemuun biyyaa bahanii bara 1987 jechuudha. Kana malees erga biyyaa bahanii qabsoon gaggeessaa turan waan yaalloo hin turre. Keessattuu itti aanaa dura ta'aa OMN ta'uudhaan gumaacha guddaa taasisaa turani. Miidiyaa OMN'if bakka adda addaa deemuun ijoollee Oromoo hirmaachisuun deeggarsa godhaa turani. Dhukaasa tokko malee diina biyya isheetti galchaniiru. Hojii boonsaa kanaanis xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara OMN irraa waraqaa ragaa fudhataniiru. Ganna baalar kaata buna gommaa birraa daftaraari jimma baaji paarka gosti arjaan sanyiin nama gaarii. Ganna baalar kaata buna gommaa birraa daftaraari jimma baaji paarka gosti arjaan sanyiin nama gaarii. Jafa mooticha shalangi boon isaanuma bulcha goota jimmaa seenaa si yaadata dhaloonni irraa kunoo sin dhaadata. Abbaa Jifaaran jafa mooticha shalangi boon isaanuma bulcha goota jimmaa seenaa si yaadata dhaloonni irraa kunoo sin dhaadata. Jooreen kibirra naannaa goota jimmaa maqaa isaaniidha. Aadaaf seenaa shalangi beekessa ifa baasee addunyaa toleessa. Jooreen kibirra naannaa goota jimmaa maqaa isaaniidha. Aadaaf seenaa shalangi beekessa ifa baasee addunyaa toleessa. Goota qabaatiin abbaa jifaarii siifanii maqaa isaanii barii dagaadeenoo Muhammad Tayyib Qaadir jaalnabaanii Misbaahuu Shamsuddin abbaa homaa gootota ciccimoo dhaabaniidhaaf Zallaqaa Sigimoo Giddii Roobaa leenca fakkii namaa sooressa goota kibootamoo.
ganna balar kafta Nuna gumma birradat yarari Jimma baji parka Dosti arjan sanyin na magari Ganna balar kafta Nuna gumma birradat yarari Jimma baji parka Dosti arjan sanyin na magari Jibaran gafa mooticha shanan giboo isaanuma bulcha goota jimmaa seenaan si yaadata dhaloonni irraa kunoo si yaadata abbaa jibaran gafa mooticha shanan giboo isaanuma bulcha goota jimmaa seenaan si yaadata dhaloonni irraa kunoo si yaadata Jooreen kibirra naannaa goota jimmaa maqaa isaaniidha aadaaf seenaa shanan gibee keessaa ifa baasee addunyaatti deemsa jooreen kibirra naannaa goota jimmaa maqaa isaaniidha aadaaf seenaa shanan gibee keessaa ifa baasee addunyaatti deemsa Goota kabaaji mabbaaji farii Siifani maqaasanii barii Dagaadeenoo mamlatta yikkaade Jaalnabaanii misbaa'u shamsatti Abbaa homaa gootota ciccimoo Dhaabaniidhaaf zannaqaa siiqimoo Gigirooba deemcha bakkee namaa Sooressa koo goota kibee